أنا ندى ولا بدي. هلو. نجامي. فيا. أما وجوهي ترجعات دو بوتي كلها يقبا. نما كشاني وي لالك أجرو بربادي دي. بودة سيدمسا بقى بودة سيدمسا. إيش؟ Ashamaa kabajamtoota fi daawwattoonni marti keessanuu haadha abbaan daraartuu warra kutaa 12 intiraarsii kuufisanii keessattuu warri 600 keessaa 13, 14, 15, 17 keessa fiddan kunniin an abbaan daraartuu akka isin dhukkun akka garaa isin dhukkun akka mataan keessa isin dhukkun akka lolli keessan isin dhukkun an abbaan daraartuu hojii isinii banee asii argamuu kiyyaaf warri gara tiktookiinis yuutuubiinis feesbuukiinis YouTube ini sun dandanu warna daawwataa tan jirtu hundi keessanuu akka dhuftanii homaanii akka galma isin jedhan dhuman dhuftanii galmooftan isin hin jedh teessoon kennallee bootee nutti argam muka silkii bootee sareen lafee itti nyaattu san achi argamnaa milkeeffataa koottaa isin hin jedh lakkoofsi kennallee kan gubbaa argamu kan. Iskiriin isa dabbasuu xalayaan silkii. Ashamaa kabajamtoota fi daawwattoonni marti keessanuu haadha abbaan daraartuu warra kutaa 12 intiraastii kuufisanii keessatti 600 keessaa 13, 14, 15, 17 keessa fiddan kunniin an abbaan daraartuu akka garaa hin dhukkun akka mataan keessa hin dhukkun akka lolli keessan hin dhukkun an abbaan daraartuu hojii isinii banee asii argamuu kiyyaaf warri gara tiktookiinis yuutuubiinis feesbuukiinis warna daawwataa tan jirtu hundi keessanuu akka dhuftanii homaanii akka galma isin jedhan dhuman dhuftanii galmooftan isin hin jedh keessan keessanillee bootee nutti argamu muka silkii Tole ku andanya. achi argamnaa milkeeffataa koottaa isin hin jedh lakkoofsi kennallee kan gubbaa argamtan. Bana. Ku anta. Abbo intiraansi lugate abban daraartu lugatu hin danda'u. Luka. Deemnee amma waa inni bakka qacarriirreen baasee kana deemnee qaxaramneet hojii argatuun keenya dirqama. Kanarra walii gallayyuu. Wanti sabboon sabaa gurbaa namichi sabaa dhiisi kun. Hatta soba abboo bee nama guddaa kana ta'ee nama guddaa kana koffiyaa godhatee namni kana gawwaatti sobe sobu waan. Isni tajaajilu iyyuu jaarsa daraartu achitti mataa dhukkubsatu gabbee miidiyaa gubbaarratti oduun taane farsa dhiisi bannaan. Miidiyaatti dubbatu nama guddaa miti abboo namni guddaa kana gogo bee akka odoon lakkaate kun beetaa kun meetira lama dheeratu namichi. Meetira lamaan gaagatu. Kanaaf amma deemnee akka intiraasii lugate malaan lugatu hin danda'u. Warra garaa dhukku warri miila dhukku warri mataa dhukku. Abboo dhiisi bannaan taphtaabii keenyaa yamal taatee fayyaan qabdu. Nama taphtaa bira bee nuti abdiin kutatiin kan hin deemna kan hin asin jedhe. Jetteere abboo. No waaxaa. Qabxii durallee finnellee hin beektaa. Qabxii kee. Ati idda biyya goda jaamoo 15 fideetillee hin beektu. 15 fidee maa odooftaa wanjira odooftaa kana. Qabxii kee namatti hin miidhu. Maal faati fidee waa. Qabxii kee jettee namatti ambasseen agar 15 fide keetu kan ammoo sittu hin beeku an qabxii kan hin beektu. Waan garaan kun nan sirrii nan jiru nan rifataat na qalman. Kana sodaattaa intiraasii. Baakin deemu yaalladhu. Baanni jettee maaf malee garuu namaan na shakkibsu. Intiraasiin nu kuffisee abbaan daraartuu nu kuffisu akkana kasi. Kana kasi hin jedhu guddaa qabata. Duraan intiraasii kuffise jechaa nan geeraree. Intiraasiin nu kuffisee abbaan daraartuu amma na kuffisu maal taatee jedhe kun amma gaafii nu gaafame xixiqqootan ni. Maa waa akka intiraasiin ootti mulu gabatee mulu warqata tokko guutuu nu kenna. Hin kenna kana. Sareen tana ta'etti bakka. Aannan shilkillee kan mana fakkaate. Kana ka. Lafeen qabdu malee saree harka. Fittee sana qaata lafee fakkaate. Amma deemnee atamma yoo inni gaafii yoo kan gaafatu taate gaafii hin jiraa mire. Meeshaa gaafii xiqqaa kan nama gaafata. Wanta akka intiraasii waa sarara guutuu asii agachee. Amma nan dawee dhigaa akka amma jajjabeessuun akkuma jirutti anamma dhugaa dubbachuuf illee hin beektallee illee akkaataa intiraasii yoo akkasuma gosa ammallee lammata illee akka kofne abbaan daraartuu illee akka nan kofifne akkinaa gootu. Luka akkinaa gootu qabxii inni yoo jalqaba si gaafate na barreessitee naa kennuu qabdaan hin danda'u kaa dhugama himatu qaba. Kanaalleen kufee duriyyee ta'ee karra hafuu damma. An duraan intiraasiin na kufte. Booda kufte naa jiifatta abbaa deema fuuma. Waan simbicha naa qabate. Ishii tolee dhiqa. Kan kana rakkoon qabu barreessa sii kenna. Bakka min deemna.
dhuftanii kottaa teena. Taas gubbaa. Beeksisa reefsan dhageettanii dhuftanii? Isa dhageenya dhufne. Asiin harroota barana kuftasanii? Lakki dhiifama isin namoota barana kuftasanii? Ati kaasaan kun magaalli kun meeqa dhibba jaha keessaa meeqa? 26. Ati yoo baatti hamsuun? 15 fideen. Shanii. Itaasin maal namoota lee harrootu maal jedhu? Tole amma isin lamaan keessaa isin lamaan wal bira qormaatuu hin danda'u. Tokko isin lamaan keessaa tokko labaa. Tole anatu baa rakkoon qabu. Taa'eeti anatu baa rakkoon qabu. Hayyam aangan kennuun. Ayyuub Amin. Gaafiin kiyya gaafii walii gala waan ta'eef itti yaaddee deebisuu qabda. Tole. Ija takka qabattee kiiloomeetira 1,000 argiti. Ija lamaanii hagam arguu dandeetta. Tole. Ija tokkoon akkana qabannee ilaalle. Ija lama akkasuma ilaalle. Tole argattee. Ammallee gaafii lammataa kaasii gaafadhu nama raqee dhugeen hin machaa'e nama caatii qabee immoo maal jenna na hima. Tole kun salphaadha. Hin maraqqana jennaan. Tole argatteerta. Gaafii sadaffaan kaasii gaafadhu reediyoon takka baadiyyaa keessa haasa'uuf maaltu sii barbaachisa? Kun salpha. Dhakaa duurata gixxii itti goonaan ofumaan qaatte. Tole argatteerta. Gaafii nama si gaafadhu gaafii arfaffaadha. Xaafiif qamadii hoolii jige maalii addaaf fo'uu dandeenya na hima? Salphaa kunillee qamadiin guddaa waan ta'eef xaafiin xiqqoo waan taateef gingilchaan akkana addaan baasuu dandeenya. Tole kanallee argatteerta. Bareedaa lumsana itti naafuu fi hunda argatteerta qaalaa fi sannaayaan baqqaatti deemu. Toleesha. Maali? Akka deemra kun qabu tokkoffaan maali? Tokkoffaan Akkasumadhaan lammaffaan hin maraqqanettaan. hin maraqqane sadaffaan Dhakaa duura taatettaan. dhakaa duurata afuraffaan Afuraffaan gingilcha addaan baafa. gingilchaan addaan baa. Dafee san uuree maal mari'ataara? Ka ittaan gaftee seentu? See kan kanaa goota dha. Tole. Hayyam aangan kennuun. Ambasseesi. Hayyee gaafii as gaafadhu gaafii waliigalaa waan ta'eef itti yaaddee naa deebisuu qabda. Tole. Hayyee baay'inni maatii kan keetii eegam. Hagasuma. Hagasuma hin machoofte moo mucaa? hin maraqqane. Maal nyaatte mucaa? Dhakaa duurata Ebade kun mara fayyama maraattu. gingilchaan addaan baafa. Ingilchaan addaan baafnaa hin baatamu narra hin baatamu narra baat harre hin baatamu jazba kanattu odaa kuta insiraastiin kuta 12 daaraa si godhe hin baatee gamalaa mata kee qulla narraa dhaabata kaamera kana